أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله برنامج كينيا كتاب 40 النووي حديث شنفار رجرة. أكنجد الحديث الخامس، حديثني شنفان عن أم المؤمنين. هذا مؤمن توتر، haadha mu'mintootarraa gabaafamee odeeffamee hadiisni ummi Abdallah, haadha Abdallah kan jedhamtu Aa'ishata, maqaan siidhaa Aa'isha radiyallahu anhaa, rabbi sirraa jaallatu, haadha mu'mintootaati. Haadholiin manaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma walii galatti. Amma Aa'ishaan ilmoon qabdu umma Abdallah maaliif jedhamte? Kabajumaaf jedhamte. رضي الله عنها ربي سراجة. قالت نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي لا نجد من أحدث نمني فيدي في أمرنا هذا دين كينيا كان كيس نمني فيدي ما ليس منه وان دين الراهن تهين فهو رد والنس ديف فمانا إسرت ديف فمانا فولا ساتين نهمان الرانكي بلم. رواه البخاري، بخاري في ومسلم، مسلم تقباسا. وفي رواية لمسلم، رواية مسلم كيست من عمل عملا نمني هجي وهي هجته ليس عليه هجي سنرت كان هنجر أمرنا أججني كينيا فهو رد ونس ديف ما لا هجي سن سرت ديف ما. دين كيست دين قوتول ربين سورة مائدة كيست اليوم أكملت لكم دينكم ويا أرانتنا دين كيسن سنيف قوتج. kanaaf suuraa biraa keessattis laa ya'tiihi albaaxilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi, duraa dudduubbaan wanni tokkollee isatti dhufuu hin danda'u. Diin guutamaadha. Irraayis irrifamuu hin danda'u, ittis dabalamuu hin danda'u. Kanaafuu diin keessa waan diin kitaaba sirreessi, waan diin irraa hin tahin namni diin keessa fidee wanni sun jechaanis haa ta'u, gochaanis haa ta'u, itti dabaluus haa ta'u, irraa irrisuudhaanis haa ta'u, diin keessa waan diin keessa hin jirre namni fidee wanni sun isarratti deeffamaadha. Diin ittis hin dabalamu, irraayis hin irrifamuu jechuudha. Kanaafuu hadiisni waa'ee bida'aarraa, diin keessa waa'ee bida'aa fiduu, waan adda addaa diin keessatti dabaluu, bida'aa bareedaa, bida'aa gaarii jedhanii diin itti dabaluu irraa nu fageessaa jechuudha. Hadiisa kitaaba sirreesse sheerii irraa wayiitii kitaaba sirreeffadhu. Maal taate? Yookiin irraa bu'ii gaa ola baafatan. Ayyee ol baafadhaa dafaati. Dafaa. Ayyee sirrii deeffadhu. الحديث السادس، حديثني جهفان ألوف. حديثني جهفان عن أبي عبد الله، أبا عبد الله رأودي فميه نعمان بن بشير. نعمان بن بشير كان جد مكان إساء رضي الله عنهما، ربي إسلمان الرهجالة. قال نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي لا نجه يقول كان النجد
إن الحلال بين حلال لس إفا بهار رئا إسلاما كيسد حلال لس إفا بهار ربين قرآن في حديثا واني هندنو إفا بهي دري بهي حرالا كن حلالا هندساتو الدبا فميجر وإن الحرام بين حرام نس واني حرامة هندساتو إفا بنما بهار حلال لس إفا بهي جرا حرام نس إفا بهي جرا قرآن في حديثا واني إفا موهين جرا وبينهما يدو إسان لماني تمو يدو حراما في حلالا كانت أمور مشتبهات أمري نمرت والفكاتو تاتي وهي تجر أمري والفكاتو تاتي وهي تجر لا يعلمهن كان إسان هم بيكني كثير هدو من الناس نمراته نما واتكشو يوته ملي ورّا علمي كيست ميلا ججبي فتن علماء يوته ملي hedduun namarraa ta'e hin beeku waan halaalas fakkaata haraamas walitti namarratti wal fakkaatu heetu jira. فمن اتقى الشبهات وان نمرت والفكات سنة نمني إيقته فقد استبرأ الأقت قل لدينه دين ساتيفس وعرضه ناموس إساتيفس قل وان سرت والفكات وهي irraa of eeggachuutu barbaachisaadha. Waan sirratti wal fakkaate keessa seenuu dhiisuutu bareedaadha. Maaliif yoonii fi shubahaata san irraa eeggattee diin keetiifis qulqulli naamusa keetiifis qulqulli. Waman waqaca fi shubuhaat waan namarratti wal fakkaatu keessa namni bu'ee namni argame waqaca fi haraama keessatti argame. Haraama keessatti argame. Maaliif wanni isarratti wal fakkaate sun deemee gara haraama isa geessa waan ta'eef. Maaliif hadiisa biraa keessatti toltuuf jechuun waan lubbuun ilma namaa gara isiitti ziq jettee itti amantee dhugoomsitee hojjettu. Ammoo dilii jechuun wanjala jechuun yoo dhugumaan guututti ifa sii bahuu baatellee waan qoma kee keessa si deddeebisee si hooqee si shakkisiisee jedhee ismii jedhama dilii jedhama. Kanaaf waan sirratti wal fakkaatee si shakkisiisee qoma kee si hooqee irraa fagaachuu. Karraa'ii fakkeenyaaf akka nama waa tiisuu wahiiti. Akka tiisitee yarcaa tiisuuti. Hawla alhimaa maddii yookaan daarichaa yookaan moggaa seera jechuun waan seeratame wahii daarichaa wahii akka nama daarichaa namaa wahiirra eeguuti. Yuushi kun ni dhihaata wanni inni eegu sun an yarta'a dheeduutti dhihaata fiihi waan seerame waan dhorkame sanarraa dheeduutti dhihaata. Akkuma sana osuma daarii sana dheeduu deemee maal ta'a haraama keessa seena. Kanaaf waan namarratti wal fakkaate waan mutashaabee waan makruuha jibbamaa ta'e hunda seenuun barbaachisu. Deemee maal ta'a dhaqee haraama keessatti seena jechuudha. Haala dhagaha inna likulli malik dhufa moototii hundaafuu hima seera jira. Waan inni seeratee seera kaa'atetu jira. Ala dhagaa wa inna himallah seerri rabbiidha wanni rabbiin seeratee wanni rabbiin ittiin bu'inaa kanatti seeninaa jedhee mahaarimuhu haraama isaati waan inni haraam godhe quraanaaf hadiisa keessatti waan inni haraam godhe. Ala dhagaa inna fil jasad ammas aantaa foonii waan hanga foon silaa alalfatanuu wahiitu jira. Idaa salahat gaafa isiin toltee kutattiin foonii sun salahal jasadu kullu qaamni hundinuu hin tola. إذا فسدت قاسم بدي فسد الجسد قامنني كله هندي إسات بده على أجها وهي القلب إسين قلبي ده رواه البخاري ومسلم مالف قلبي المنا ما كان يو كيسون المنا ما تولي قبان سنتون يو كيسون نما بده كيسوس نما سني بده المنا ما يو كيسون سا
gubbaan isaadha, faallaa diinii uffanni isaadha, kaannaan deemsi isaa, haasaan, da'awaan isaa, wanni hundi isaatu yoo kan hin tolle ta'e keessoo isaatu rakkina qaba, keessoo isaatu dhukkuba qaba. Yoo namni immoo zaahiruma kanaan islaama uffatate uffanni isaa, haasaan isaa, wanni hunduu bareedee tole keessoo isaatu tole waan ta'eef barbaachisaan qalbii tolfachuudha jechuudha. Kanaaf kanumaan raawwanna. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'iin.